إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار معاشر الإخوة والأخوات أحييكم بتحية على الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبلين رب سبحانه وتعالى قال أني أقول رب العزة والجلال زاد برسنة زان قد برسنتنا أجايبا نخارة تره نخان قدو تره أكتي ديما انتاتو ويتانو تغرتي دفنيتو من نخاقوني دفن جنة هاسوني ديرته nama lama kawal furu demus ga dafaniyo ni khanda kaban gari da annikahu sunnatul anbiya dami nikan kun sunna anbiyati wanje rabbi subhanahu wa ta'ala rasulan anbiya siduralle nakasumatti garte hada manalle qabani kasuma fudani khaysan garte mali hadha rasuli ergamana kana humali sigale khamagala dake waabibitatu garte waabibitatu mali ambiyaan sidurale la kaw waabitatu durte magala daite sheikh ni magala dake waani bitata namni alimato ko magala dake waani bitata jartis ni fuda akasi walin jirata idan duba garte tanaf teko woni diboynef ni khaf diboyne aka garte saganta tenya zaar garte ni egati sai ne tuma du futurre guya gari garte saada barsuun jirti maalif saada barsite maalif taayimin tun garte yeroon tun maalif garte leettaate ududuboonni maalif aante sigale yoo hojjettu taate saniifi akkas jennaa inshallah khayrumaaf gize garte talaaqumaa fi maal irraa miti niqa garte walitti duudha akkas inshallah gara garte saganta tenya dabarra immo game askaysa nama isin kaysa namni fudu de munjiruta ega jarsi karana gode mare nakana gode yarti mare da echumale khafuru njur khashe khameni khagu nu godi jawle wanjiru askaysa sodatu juftini ala kulli hal inshallah gara saganta dabarra manu tindandenyo amagar musaganta ada baru ega gar musaganta de saganta tifufna inshallah tanafu dubai inshallah hali garte السلام عليكم السلام عليكم الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله اي ماجد وعليكم السلام ورحمة الله اي دي ادو كنو حكم لك ما شايفه نجي الحمد لله يا تجاهين كمان دافين واي نكا رايي واي نكا رايي
jaarsi kiyya ergasii asitti waliin jiraanna ture. Ayyee. Na biraa qabamee gara biyyaa galee erga galee immoo kottu naan jedhee ture gadi gara biyyaa deebinaan jedhee ture. Sanaan booda iyyee jedhee guyyaa dalagaa ba'u waliin qaxarnee turre guyyaa biyya galuutu ta'uutu hin ta'in guyyaan dalagaarra ba'ee gara magaalaa deebi'u waliin qaxarannee turre. Dubbadhu daddafi dubbadhu. Halloo. Daddafi dubbadhu si dhageenya yeroo si fixini haasa'e. Ayyalele. Indagama. Ni dhagayama maalatti maal sibira go'a karaa deemu jirta. Laa waan biraa riitorkii ta'a. Aya ofi tifuufi dafi. Aywa akkasitti bakka guyyaa beellamaa sanatu guyyaa beellamaatiin jirru bakka hiriyaan kun. Sagalee ol fuudha. Sagaleen kee kute. Yaa Rabbi. Sagaleen dhagayamu as siqimee. Haamee waan sa'irra. Halloo indagamu sheeka. Sagalee ol fuudhiin jechu jira bara tilleen ifumaa baasa hojjirta. Sagalee ol fuudhiitti dubbadhu. Ayyee. Daranuu ayyee. Akkasitti bakka gara hiriyaan koo tokko. Oduma entu zaa ufitteet. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Hello. Assalamu alaikum. Hello. Ani dhagaya. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayye. Hello. Ayya. Sasa gaafin qaba. Gaafii qabdu dubbadhu hello dhiisi gaafadhu gaafii. Gaafin ani qabu gaafichi waa'ee nikaa irratti. Atis waan nikaatiin dhufte hayyee oof nikaa. Nikaa yoo namni tokko nikaa namaa hidhe sheekni yoo abbaatu hidhamu sheeka qaadii alaatitu hidha. Nikaa kagartee hidhaa je'ee hayyamu kagartee nikaa namaa hidhu abbaasi abbaa hayyama. Sheekni taayeeti khutbaa qaree abbaan intalati akkana akkanatti gartee sii kanna jaan gurbaa bira jiruun. Yani abbaa yoo faqaate sheeka alaatitti hidha jechuudha. Dhagaye abbaan hayyamu malee sheekni hidhuu hin danda'u. Yoo abbaan hin jiraanne namni biraa yoo ayyameef bakka abbaa bu'ee. Namni yoo abbaan hin jiraanne obboleessaa jira. Obboleessi yoo hin jiraanne obboleessa abbaa jira. Akaakoo jira. Warra kanaatu sheekaan intalatan agartee nikaa godhii jee ayyamaaf. Si galteemma? Na galtee. Akkas. Hello. Yoo. Fixatteemi? Sheek gaafii lammaffaa waa'ee ijaabatirraa isin gaafachuu barbaade. Gaafadhu. Ijaaba namni tokko yoo ijaabbate misale amma biyya keenya keessatti makiinaa walqixxii keessa deemu. Biyya keenya keessatti. Dhiirris dubartiinis bakkuma tokko deemu. Ayyee. Yoo makiina isa keessa hoggaa teenyu yoo bootanillee hin jiraanne isaanuma bira teenyu. Isarratti rakkoo hin qabamoo hin qabu. Dubartiin makiinaa keessatti gartee dhiirata cinaa taa'u dhiirtii dubartii cinaa taa'u sanii san gaafachuu jirta ammaati. Eeyyen biyya keenya keessa makiinaan bakkuma tokkotti fe'ama kaa. Kanuma beenu duraan dursee aslan shari'atti gurbaan dhiiraa tokko intala ajnabii tagartee fuudhuu danda'u cinaan taa'u yoo daruuraan rakkoon itti geessite daruuraan rakkoon yoo itti geessite bikka taa'u dhabe
kursi irraakisii xeenita kana alammoo cinaa taa'uun hin jiru dhorka akkas hangasuma khalaas جزاكم الله خير السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أوايت نقافتشو بربادي أيه جرين بيان جروبني أركرا غرا فانيتي ناو سماكس جدو إلمو قرأ جارسك يرى أيه بيتم جرتات جرين فاني فركا جدوكن بيتم بيا مصريتي أيه إلمو قرأ إلمو تنافر راباسي إلمو في الرابافت الموجي علامات نفر باسي على عرام مو كمي قروش الدانا باسامي جريني وان قرتي أركاب أفان جدو وان تي في الرادربت في الرابافت اسمه ولي قليتين في الراباسي duraan dursee ilmoo ji'a lamatee ji'a saditee ji'a afurtee baasuun haraami ilmoo baasuun haraam guddo dilii gurguddo keeysaafuu beela sodaaf amma beela sodaaf kaysin baaftan beela sodaa sii galte beela sodaa jechuun walaa taqtuluu awlaadakum khashyata imlaaqin jee rabbiin walaa taqtuluu awlaadakum ilmaan keeysan ajjeesinaa خشية إملاق جتون بيلا صدا دا في المون الجيزنا جرون تينيا أفاني في أركا جدودا سيقو فامت ودي كرجو بيهدو أوروبا تلي كرمجا نمني أمريكا تلي كرمجا أفريقا تلي كرمجا بكا جرون تغرتي نمني لكي المو لما قوفا غرتي برباچسا تان غرتي يو اتقابتس جيا سديد تلميتوني ودي في الراباسي أكر أتشيكا بياسكبي خيسافو خشية إملاق sodaa beela sodaadhaaf ilmoo ofirraa baasuun haraam dilii gurguddoo achi lafa kaay toobachuu qabdaa toobadhu takkasani talamadaa ilmoo firraa baasan yoo gartee doktorri ilmoon tun rakkoo sirra geeysiti akka malee si gooti eenyu rakkoo sirra geeysiti تنافو في الراباسي اينيو ناني ساقنتارا جربو في الراباسي يو خسين جان تادي دكتوري يو في الرامبافني هلاخا ندوتا يو جان ركوسي رقيستي المونتم باوك أبدي يو خجان تادي دكتوري سن دكتورا غرتي حقا خسريوتي ilmoo san ni baasuu dandeeyama maaliif annaan lubbuu tee baasuuf kanaa alatti ilmoo beelaaf ja'anii baasuun jaarsaanii mari'adhee kan akkanaan godhee waliin mari'annee baafneen isin lachuuratu dilii gurguddoo jira waan kana gartee hatattamatti toobaa gama rabbii deebitanii rabbitti gartee yaa rabbii keenya gartee balleeysine tanaan nuun qabin jaanii gartee toobaa gama rabbii deebi'u توبا كما ربي ديبيو خنا ألتي جولي ilmoo gartee rabbi namaa kanne khashyata amlaaq beela sodaafa jeesun ijoolleen riskii mataa isii qabdii نحن نرزقكم وإياهم يا رب سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم آية براتي نحن نرزقهم وإياكم لا أكبيلا في نجفني الموتنا اللي إسن اللي نصورة آية برات إسن اللي المو في اللي نوكنا إنا جيسنا أما سيقلتي المونتون رزقي متى يزيتين دفتي مي غافدو ورا غرتي المو اما دورا غرتي ددله غافدو غافا غرتي المون تون دفتي فرا ابان رزقي ربي تشابس مالكا اندي كو بانكم نديب اما هيري فيتاتي بيالا ديم وان يفدن دين دفتي جولي رزقي يفدن ديسن رزقي متى يزيتين تنافو جولي جو بيلا سوداف
ajjeesuun haram callaadhaa dhoorkaadhaa toobaa gama rabbii deebi'uu qabdan siif ijaarsa keetillee akkas inshaallah si galee imma ayyee galatooma keeka akkas السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ غامين كما صومنا قدات كالنزري والجلو فتدر كوامو أنكم ممرني صومون مركون صومنك أداء والجلا أوفون غرتي وركون كابو والجلا أوف تفيدو ويسدي صومنتي غسي جدو تفورو برتك أداء في الرابافت خنازري أني ربي يجعرتي يا ربي رزقي كنا وانا كنا ناقوده غويا خدني صومنته غويا خورنا كنا أدبا بافتي صومنو دنديس صومني غرتي والجلا صومنون واجبا دركما صومن نما جارتي غرتي صومن خيسا غويا جارتي تدان باتي لمولجلا صومن خجارتي راخا ختماس أتيكا دويدا هادتيات جارتين جي أتيكا دويدا أدادات يا هبوتيات جي خون اللي باتي لمولجلا صومنا متتابعين والجلا يجو أما سيقلتي؟ هاي أنا قلت جزاكم هاي غلطو السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كم أستاذ يا فيا أستاذ غافي كبا آية أستاذ أني يرود أبا وراك يانغرو يرو مولين برباني وثاني كنتي غوشيك أكا صبا كبوتا تتي يرو ميبتني جيك سيبوتي دي يومتي أتبفين غافس هكا يمي مي هكا بقى هاي تيرو والله شيك فين اللي ينبيكو لأن جيتو هاي ميرو ما كنا يورا ينبيكو أمام ميك سي أمام ميكات ergeeru me booda sheeka hagandi torbaan geenne akkana jennetti ni kaanu hidhani haya amma erga ni kaanu hidhani garuu ijoollee argadhee jira garuu mootu ijoolleen teessa duraa sun hin taatu ammarra deebii ni kaayidhadhu naan jette waqtiin tiyya takka jechuudha amma mee waan jettan isin seeka garuu ni kaasaniin ijoolleellee walitti qabna ati moo anis gaafa ijoolleen tiyya sun illee akkamiin ilaalan ijoollee akkatti ilaalamtu nin deebisiifin himaati gaafa gartee ni kaasi godhan san dhiini si dhufee jira sheeka heerume gaafa heerumu san jechuu ture waaga keessa ilmoo sitti haftee bakka jaa malee waan hin deebine ilmoo sitti haftee gabaabdutti wallaan beenne sheeka irraa deebi'ee turii lagoo keessa natti hin dhumne gaafa warri kennaa gajjaa ji'a ganiitii ni kaana hidhanii immoo daa'ima sanaan hagoo heerumee ji'a kurnaffaa seeneeti ni da'e garuu ji'a sagalitti mitiiree kadaaniin garuu ji'a kudhanii tida'ee garuu aga keessa turii lagoo natti hin dhumne bitaa waliin makame. ati eega isatti walitti daamtanii badii daleeydanirraa xuriin ji'aa sitti hin dhufne gabaabdutti afaan oromoo. hin dhufne. kanaafuu ilmoon duraa ilmoo diqaalaa jechuudha. ta duraa. akkasii yoo gartee onni taate niqaa aareewomsuu qabdanii niqaa aareewomfadhaa inshaalla. biyyaan baa kana jedhee danaan sheekaan heerumee haga ji'a kudhan fixeen booda da'ee sheeka laala ji'a kudha tokkoffaa seenee da'ee. sabaramma beeke sanbar dubartiin. dabarsallee rabbiillee warra dabarteen beekuun garuu ji'a heerumee ji'a kudhanitti da'e. garuu turii lagunatti hin dhufne disaatiin makaa'e gaafa isatti makamu haga akkana bulii 15 minaamin narra jira turii lagoo jechuudha. minaamin amma kophaa haasa'u jirta ana dhageeffadhu anis hin jedhu dhageeffadhu. dubartiin ji'a kudhanitti illee ni deeysi sagalin ni deeysi kudha takka illee ta deemtu jira ta kudha lama deemtu jira dubartiin dhaggeeffadhu dura ni takkatti dubartiin gariin ji'a kudhanii dhalti
ati immoo wanni nuti sirraa barbaannu eega gurbaa kana badii walitti dalaydanii walii daamta irraa kaasee xuriin laguu wayisi dhufteeyi natti hin dhufneedha akkasuma kusii miti hin dhufne wallah ilmoo sitti haftee jechuudha wanni agarru san sigalee yoo ati imma silaa yeroo sanitti hanga xuriin laguu si dhuftu ni kaasi godhuun dhoorka sigalu jiraami hanga xuriin laguu si dhuftutti ni kaasi godhuun dhoorka dubartii takka wanumaan iddaa haa eeggattu gartee tawbatanii iddaa haa eeggatan wanni yaaniif saniif iddaan tun hedduu iddaa dubartii gartee jaarsi fuudhee adda baas iddaa dubartii gartee shubahaadha shubaha fakkeenya odoon beekin jechuu intala gartee abbaan isaa jaartii biraan haadha lefaadha obboleeytise odoon sayin fuudha sigalu jiraame waa hedduu iddaan gartee dubartii zinaatti godhanoo ulamaa irra wal dhabde ji'a sadii jaakaan kaan gartee iddaan urran jiru kaan immoo ji'a tokko tanaafuu ati silaa dhiini sit dhufuun male dhiini sit hin dhufne odoo dhiini sit hin dhufin ni kaasu godhuun hin ta'u tanaaf hadiis sayyaatti dhorke rasuulli salawaatu rabbi islaam alayhi laa tuuxa'u lhaamilu jee dubartiin ulfa garaa qabdu wajji qunnamtii godhuun dhoorka hanga isiin deeysu akkasi dubartiitu gariitu gartee ilmoo baatii takka ilmoo baatii lamaafaadha odoo gartee kanaanarra wallolteeti jaarsa duraa kun gizee ni hiike arrumaan tana ka ilmoon baatii takkaatti hafte jaarsa duraarraa deemte jaarsa lamadaa heerumti ilmoo baatii lamaatiin ilmoo baatii takkaatiin dheeyti deemte ilmoo jaarsa lamadaan ta'in ilmoo jaarsa duraa jaarsa lamadaan raggeessiti hogguu sana hortee wal keessa laaqamti tanaaf shari'aan wal muxallaqaatu yatarabbasna bi'anfusihinna salaasata quruu wanni rabbiin jeef tanaaf quruu jechuu tana xahaara yaanii walli gariin quruu jechuun tun dhiiga heydiin sadiitti dhufu qabdi heydiin sadiitti dhuftee gisee isiin xaarattee jaarsa lamadaa heerumuu dandeessi malee yookaan ilmoo ji'a takka ilmoo ji'a lama ilmoo ji'a sadiitiin jaarsa lamadaa dheeytee heerumti jechuu odoo arraan tana jaarsi hiikee yoo kaatee heerumte ni kaan isii baaxila waa hedduu gartee uummanni keenya dalaalachuu qabu jechuu rakkoo guddoo gartee biyya keessaa fi bikka iyyuu deemtu arraan tana gisee jaarsi gisee hiikee halkanuma deemanii ni kaa godhan edanuu deemtee kabiraa ni kaa godhatti baaxila ni kaansan tanaafuu ati odoo dhiini sitti hin dhufin ni kaasi godhuun sirrii miti alaa kulli haal rigaa ni kaa reewwanfadhu okay sheeka dabalatuu danda'a yaa dabalatu okay ustaaza ijoollee lama gisee takkatti jechuudha lakkuu takkan jalaa deebitee tiniin takka hin qabaa takka hin jirta tokko garuu nalaa deebitee kaduu san maal irraa godhatu narraa eegama sun ijoollee lama yeroo takkatti jechuu lakkuudha takkan jalaa deebitee tokko hin jira garuu kaduu saniif maal godhu narraa eegama akkana waa takka sirraan eegamu guyyaa meeqatti du'e sir guyyaa meeqatti du'e bakkumatti sheeka bakkumatti akkuma deeysetti du'e bakkuma yooma da'uyyuu hin jiru jechuudha bakkaan dhageenya waa takka sirra hin jiru shafa warroon anal qabeeffatan na dhaggeeffadhu yaa ufti na caqasimee waa takka sirra hin jiru hangasuma khalaas السلام عليكم السلام عليكم استاذ وعليكم السلام ورحمه الله كيف جبتن نجاجر الحمد لله قاعدين كوا مين نفتي نكافئ ايه شيء إرياني جتورة إرياني ساهمني إذا فكية جتورة ايه انت ويبن جدي mana natikireeffannoo jira keessa galatti jaga buufate achi yani osoo mana keenyatti kan buufannan jedhuun jaarsi kiyya na dhoorgee rakkoon qabu buufatu jee
mana keenyatti akka buufanne namni kee hin qabne jedhee osumaan diduu osumaan diduu achumatti ija buufate jechuudha. Amma maasenni nurra deemame. Isinirra deema isinirratti deema si jaarsa kee. Andi beekaa jechuudha jaarsi koo dideetumaan abuufatu naan jedhe. Isaatti gaafatama. Maali xayyaaraa ka isaan gartee dhala ajnabii cufa gartee namuu mana keessanii buusu. Ajaa'iba mootun. Wanni kanaan dalaydu. Nama ajnabii intala tana ta gartee odoo niqaa isiin qabne fidee gartee mana keessanitti buufatee wajji galu tuni gartee bala ajaa'ibaati. Bala ajaa'ibaati haraam. Yani maasenni amma maasenni anaaf jaarsi jalatti deemamoo wayi nurra deema si jaarsa kee dirattis wanumaa manatti kanataniif maal ayyaa laa ijuus nama gartee niqaan qabne dubartii gartee niqaan qabne hin deemu akka umattuu gartee fiddeeystan ittiin jaarsa keetis hin jiru wanni kasii haraam andee amma rabbiin na gaafatamoo jaarsi gaafatane ati dabarsitee mitti himteemi ni gaafata gaayisa didee jiraan akka namni ni kayan qabne gorfaa biyya akka seeneen fedhu jee didee innummaan na didee buufachiisa. Buufachiisuun hin ta'u amma ati loluu qabda hin ta'u jiin baasi jiin nurraa yookaan balaa waliin isin qabatti. Akkee kanatti maya. Akkas. Yalla. 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 Maaluma buufata yaa buleessa oo buufanni kun ammaa ta'e kam. Assalaamu alaikum. buufata xayyaaraa ka ajaa'ibaati. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Maal jette? Sheeka gaaffiin qabaa. Turkii keessaa na baase amma jaarsi kiyya biyya jira. Ati bara haasa'uu diddee bar haasa'e qacoollootti haa farsii dubbadhu dubbii. Ni Turkii. Jaarsi kiyya biyya jira gara biyyaa kootti naan jedhee jennee qaxaroo qabanneetu jirru. Gidduu kanaan ijoolleen hiriyaan koon nu eegi wajjin gallaa jetteenaan akkam wayyaa jedhee isaan mari'adhennaan wagguu sana silkina irratti cufeetu guyyaa sana dabarsite ati xaallaqamtuudha jedhee naa barreessamee akkamitti ilaalama dubbiin. Ati taatu guyyaa san dabarsite ati yoo guyyaa san dabarsite xaallaqamtuudha siin jedhe akkasimi. Atillee guyyaa dabarsite. Hin dabarsine ganaadha guyyaan ganaadha hin dabarsine. Bakka akkas taanaan dafii baafadhu giseen kara biyyaa jaarsi koos hin jeemi amruma isaa godhe. Yaani guyyaa gaafa ni jedhu irraa deema moo guyyaa gaafa qaxaroo dabarse irraa deema xaallaqaan kun. Guyyaa ati yoo dabarsinaan hiikamte guyyaa san dabarsinaan hiikamte. Yaani amma nagaadha ammallee ni hiikamne jechuudha. Ammallee ni hiikamne ati guyyaan ganaami qaxaroon guyyaan ni siin jeesan ganaadhaami. Ganaadha. Ganaa taanaan guyyaa san dura guyyaa 2-3 dhab jettee ati boolee international airportitti dhab achitti argamuu qabda. Dubbiin hin jirtu. Yoo mo'aara boonna akka dingataa yoo gisee sanaaf na guyyaa tokko wayin guyyaa 2 dabarsite hiikamuudha jechuudha. Beekamaame yoo dabarsinaan ni hiikamta. Tanaafuu dafii giseen gale. Koosiin jennaan deemu abeeta amma dubbiin. Akkasi ayyee. أيه شيخ جزاكم الله خير. قالت أيه. ديرتي قرين سفات عن بيت ولا رب دبي جرت. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما شاء الله شيخ. ربي النجاة في حياتنا عاكنا ما شاء الله. آمين. قافي ويكبا. أيه. Ani shee qawaayee birri itti baasni gaafatu barbaadee kan mallaqa wayii namni yoo lafa arge. Mallaqa isaan immoo iyyuu lakkoofsallee keessatti argee masalaan yoo jedhe nama sana argachuu hin danda'u kalaama isallee beekuu hin danda'u. Kanaafuu mallaqa sana. Ati biyya tam jirta? Biyya jirtu bee? Biyya tam jirtaati? Biyya tamitti agarra? Ani Suudii jira Suudii. Jidda moo Riyaadi moo eessa? Wayii makka jirtaa ifi? Ani Suudii jira. Wayyaa Rabbi. Suudii biyya tam jirta?
سعودي رياض انجرا رياض مكة سلام مكة دبين جبدو فين بيتي أيه ولا فافور أنتنا رياض إيجا جراتي ne wonni borsa kay so jirate malaga khana la koyte angay nite itingafat itti barbadde yo dabde itti fayyadamta yo abban argame alas angasu yo abban argamino yo abban argamini ittuma fayyadamta kha ان شاء الله جزاك الله خيرا ان شاء الله سيكتنا ربي فيحنا قاتني عقل غلط أرادي يرتنجر توسا. الو. السلام عليكم. الو. أوه. السلام. يا دي عبد المجيد. كافي طاوش يا نواري. إيه أنوار إيه. كافي وينين كوا. مي كافي يبدون في دينكا. Gaafi an qabu sheekota garuu nikaa yeroo lama narraa hiikee ji'a sadii ga'ee rajjaatu jedheen taawwan ta'u. Kaduraa siiqeeti rajaatu jee si deeffate. Eega rajaatu jee si deeffate ammas eega hojii teessanii hojii jiraattan booda kalamadaa siiqe akkasii. Eegas yoo mallee deebee ji'a sadii taa'ee odoo inni rajjaatu hin jedhin ji'a sadii taa'e. kalamada dhaggeeffadhu baraatti illee hin afarsiin dhaggeeffadhu kalamadaa eega siiqe booda ji'a sadii booda rajaatu siin jee kalamadaa eega siiqe ji'a sadii booda gartee rajaatu jee si deeffate rajaatu siin jee siin deeffadhaa akkasii yaa'ee jira jiin yaa'ee haareen ni kaasi godhu qaba haareen ni kaasi godhata abbaa keetitti haarawaa ni kaasi Intau jechuudha. Haaree malee haarawaa yoo ni kaana godhatan. Ittiin dhiyaatin haaree malee haareetti ni kaasi godhu qaba. Dhumate kaa yaa'ee dhume tokkichi lama duraanuu kutee tokkichi hafe yaa'ee dhume dhageessaami. Tokkichi yaa'ee dhume. Tokkichi yaa'ee dhume. Ammaas haaree gizee ni kaasi godhatu ni kaa tokko qofaan ni kaa haaree si godhata tokkicha qofa qaba. Tokkichi bisanii si deeffata lama dammaa siiqnaan kute maasalaama. Dhammate akkas akkasiif dhaqqa bibbaa kiyyaa boodammaas rajaatu jee fiigeen dhufini fiigee yoo dhufetti dhiisin dubbiin jabdu